waggaa kudhanii har'aa eebbifame digirii jalqabaatiin. Maqaan kiyya Ibrahim Umar Muhammad jedhama. Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim Umar Muhammad jedhama. Yeroo ammaa kana hospitaala Paawuloositti hojiirratti argama. Barnoota kiyya barnoota yaalaa kan eegale Adaamaa Yuunivarsiitiidha. Saniin booda kaampaasiin kennaa akka tasaa kaampaasii Asallaa ture. Waggaa kudhanii har'aa eebbifame digirii jalqabaatiin meedisinii jechuudha. Waggaa kudhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 jechuudha. Digirii jalqabaatiin eebbifame hakiima waliigalaa ta'ee bara 2008 Yuunivarsiitii Asarraa eebbifamee bahee saniin booda waggaa muraasa eegee hojjedheen booda gara Yuunivarsiitii Jimmaa ispeeshaalaayiz gochuudhaaf deeme damee barnootaa gosa ispeeshaalistii wal'aansa dhibee keessootiin. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa. Kun waggaa meeqaadhaati? Kana jechuun bara 2012 2008tti ni eebbifame. Kan jalqabaa 2009 jechuudha. 2012tti ammoo ispeeshaalaayizeshiniidhaaf gara Yuunivarsiitii Jimmaa deeme jechuudha.